Ay gara jabeenya ilma namaa. Shinti beetii keessatti albeedhaan qalee ajjeese. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ilmi namaa gara jabeenyi ilma namaa daangaa darbeera. Ilmi namaa hin amanin. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Sis baga nagaa taatan sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuu waan baay'ee laphee nama cabsu, baay'ee nama gaddisiisu. Obboleettii asirratti argaa jirtan tuni akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha jettee biyyuma ishee keessatti miciyyoon kun kan daladdu Finfinneedha. Hoteela keessa daladdi. Hoteela keessatti immoo kichinii hojjettuu kichinii keessatti. Miciyyoon kun hojjechaa ooltee dadhabbii hedduu gargaa ooltee guyyaa hojjechaa ooltee jechuudha. Itti gaafatamaan hoteela sanii yookiin immoo qarshi qabaan kichinii mana san keessaa albeedhaniin micayyoo tana qalee shinti beetii keessatti jechuudha. Qalee ofiisaatii biraa deemee jechuudha. Sababa inni akkas godhee fi micayyoon tuni akkuma hojjettee dadhabdeeni gara kilaasii kiyyaatan gala jettee shaaworii dhiqachuudhaaf mana fincaanii seente. Mana fincaanii san keessatti immoo kan birrii qabu kun jechuudha. Kan abbaan hoteela itti gaafatamaa ta'ee kan hoteela san hoogganu kan birrii qabu jechuudha. Inni bakka bu'aa birrii qaba achi hoteela san keessatti. Innaa yeroo ishee seentu argee jechuudha. Albeedha fuudhee micayyoo san kushiina san shinti beetii san keessatti seenee albeedhaniin qale jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Ilmi namaa kun gara jabeenya ilma namaa daangaa darbee jira bar. Ilmi namaa akka wariitti gaafa si qalu ani bakka namumatti illee maxxani sin godhu jechuudha yeroo kana keessatti. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtaniin micayyoon kun baay'ee kichuudha, baay'ee ol guddattuudha. Hojjettee ofan jijjiiraa maatii kootis nan jijjiiratteeti kan mana namaa daladdu. Micayyoon kun mana namaa daladdi. Micayyoon kun kan dhalattee shawaa lixaati natti fakkaate kan akkan foormashinii dhagayetti shawaa keessatti shawaa lixaati. Micayyoon kun akkuma nama kamiitu maatii ishee tan jijjiiradha ofiis nan jijjiira jetteeti kan namni haguma sadarkaa danda'uuni beektanii sadarkuma dandeessuniin biyya alaa bahuu dadhabnaan biyyuma keessatti hoteela keessa qaxaramtee osoo hojjettu sababa tokko malee micayyoo kana lubbuu ishee dabarse jechuudha. Itti gaafatamaan hoteela sanii jechuudha. Hoteela kana gizee lama itti deebi'eera. Gizee lama moo sadii namni Oromoo achi keessatti kan du'e jechuudha. Finfinnee keessa kan jiru hoteelli kun dhugaa dubbachuu fi namni kun akkamitti akkatti garaa walitti jabaatee akka waruma kanaa gaafa qaltu ijaalaalanii qaluun baay'ee ulfaataadha. Garuu ilma namaa yoo akkas gachiibsitee albeedhaan qaltu baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Bara kamii keessa akka jirrullee nama jibbisiisa jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kaasheen karaa rabbii deemtee jirti. Lubbuun ishii darbeera. Maatii isheetii fi firoottan isheetiif jajjabina haa kennu. Waaqayyo immoo dhugaa ishii dhiiga ishii hin gatini lafatti hin gatini waaqayyo dhugaa ishii haa barbaadu. Baay'ee nama gaddisiisa. Inni ofii ishii qalee sokkee jechuudha beektanii sokkee garuu dhiigni ishii immoo hin sokkisiisuun qabsiisa jechuudha. Bakka firibbaadillee jiraate akkuma argaartan baay'ee kichuudha baay'ee daa'ima jechuudha. Daa'imummaa ishee kanatti gaafa akkas taatu baay'ee nama gaddisiisa. Ilmi namaa akkas nama godhuun carraa jireenya ishee karaatti hambisuun jechuudha. Kanaaf ilma namaarraa fagaadha. Ilmi namaa kun bineensa bosonaa wajjin jiraachuu si wayya ilma namaa wajjin jiraachuurra jechuudha. Okay. Osoo wajjin nyaattu osoo waliin nyaattu garagaleessi nyaata jechuudha. Siigalee har'a micayyoon tuni kichinii keessa hojjettu kan ishee hojjettu san nyaate har'a immoo garagalee ishee nyaata jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Ilma namaa qaata bineensa ta'e. Kanaaf irraa goraa ilma namaarraa fagaadhaa. Baay'ee nama gaddisiisa kan ilma namaa kun jechuudha. Jireenyuma addunyaa kanaatu bakka ilma namaa wajjin jiraachuun hedduu si yaaddisa jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu si yaaddisa. Akkam gootee eessa teessee hojjetta bakkam deemtee hojjetta. Baay'ee nama gaddisiisa. Har'a isheenis akkuma nama kamuu nan dalagadhee of jijjiira jetteeti kan san keessa hojjechaa jirtu. Sanuu dadhabbii hin beektanii dadhabbii hoteela keessaa jechuun hoteela jechuun hedduu takka ulfaataadha. Namni kichinii keessa hojjetu ulfaataadha. Ijoolleen fakkeenya nuti warra arabaa jirru iyyuu baay'ee nutti ulfaata. Inni immoo hoteela jechuun immoo namoota nyaatan asanaa gadama nyaanni waan baay'eetu hojjetama hin beektanii isa keessa hojjechaa ooltee daftee dadhabbii hedduun
agartee booda immoo ganaa ishiin gara hirriiba ishii galuudhaaf kaatee shaaworii ishii galuuf yoo shinti beetii seente achi keessatti ishii qalu baay'ee si gaddisiisa. Caartii osoo nan nyaadha jedhin ka osoo ilma namaa waan dubbattu si wallaalchisa gisee tokko jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya kana Waaqayyoon lubbuu ishee haa maaru firoottanii fi maatii isheetiif jajjabina haa kennu. Waaqayyo immoo dhiiga ishii haa barbaadu. Dhiiga ishii lafatti hin gatini, dhugaa ishii lafatti hin gatini. Baay'ee nama gaddisiisa. Duuti akkanaa kun baay'attee jirti. Nurraa haa dhaabbatu duuti kun dubartoota qaluun kun nurraa haa dhaabbatu. Dubartoota qaluun baay'atteerti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee baay'atee jira dubartoota qaluun kun. Baay'ateetuma jira jechuudha. Baay'ateetuma jira dhugaa dubbachuuf. Hedduutu akka baay'atee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan hundi keessaniyyuu viidiyoo kana sheerii godhatee bakka dhimmi ilaallatu biraan gaatee akka duuti dubartoota irraa hafu qalamuun dubartoota irraa yaafu maaliif dubartiin haadha bar dubartiin bar utubaadha bar dubartiin obboleettiidha dubartiin waa dandeessuudha dubartiin haadha manaati maal dubartii akkamitti dhimmi dhiiraa akkatti qala osoo bara barmaan idoon qalamne jiraattu bar dubartii akkatti qalu akka saree. Kanaaf mirgi dubartootaa nuuf haa kabajamu, mirgi dubartii nuuf haa eegamu, qalamuu nurraa haa hafu jedhaati. Ani warri biyya keessaa sagalee akkamitti olii ta'uu dadhabde. Maaliif sagalee hin taane dubartoonni maaliif sagalee hin taane yeroo baay'ee hin qalamti dubartiin maaliif akka ta'e hin beeku ani gaduma gorraamteetuma qalamte akkuma horii maalidha? Maal dubartiin maal balleessaa maal qabna? Dalagannee jiraachuu malee maal balleessan keenya kan dhiirri nu qaluuf dhugaa rabbi mirgi dubartii nu haa eegu mootummaa mirga dubartii nu eeguu qaba bakka. Mirgi dubartii sarbamaa jira bar duraan takkaa dhaga'een beeku ani gisee mootummaa mallasaa dhaga'een beeku argamu abiyyiin seenee bakka uummanni qalmaata jammare jechuudha. Maal ibboo mirga nuu eegaa adaraa keessan adaraa mirga nuu eegaa mirgi dubartii haa eegamu dubartii haadha dubartiin waan jennu sun nama wallaalchisa bee haadha manaa keessanii bar obboleettii keessanii bar waa dandeessuudha bar. Dubartiin cannaqamtee sin deessee bar dubartii keessaa baatanii yoo dubartii ajjeestan isinitti dhaga'amu. Addunyaan kun bar waan baay'ee qabdi. Baay'ee namatti dhaga'ama dhugaa rabbi hedduus akkanatti dhaga'ame rabbi kichuun tun har'a osoo nyaattee ijoon quufin carraan ishii du'aan addunyaa kanarraa boqotte jechuudha. Maal ibboo hagam jiraatti fi qalama guyyaa hunduyyuu guyyaa Waaqayyo addunyaa har'a biddees hin ga'e ilma deema. Waaqayyoon jajjabina isiniif haa kennu maatii obboleettii keenya kana. Obboleettii koo nagaan boqadhu. Waan dubbannu nama dhibaa nagaan boqadhu. Haadhoo koo harmee keetiif jajjabina haa kennu. Nama gaddisiisa.